Fur miseensa adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF jedhanillee turan. Dhimma kanarratti kan bilbilaan gaafataman dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa bilisummaa guutaa himannaa mootummaan dhiyeessu dhugaarraa kan fagaate TPLF diina wabooti kanaaf isaan faana hin hojjannuu jedhaniiru. Naakoor Malkaa gabaasa nu erge qaba. Ibsa Komishinarri Jeneraalaa Komishinii Poolisii Naannoo Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa tibbana kennaniin naannoo Oromiyaa keessatti qaamolee isaan abaa'oo shanii jedhanii waaman riphee loltootni ammoo hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhan 142 irratti tarkaanfiin fudhatameera rukutamaniirus jedhan. Namootni 68 booji'amuu, namoonni 64 ammoo bakka bittinnaanitti hordoffii uummataaf qaamolee nageenyaatiin to'atamuudha kan isaan dubbatan. Walumaa galatti qaamolee isaan abaa'oo shanii jedhanii waaman 274 ta'an olaantummaa seeraa kabachiisuuf tarkaanfiin seeraa irratti fudhatamuu ibsanii turan. Akkanuma namoota isaan deeggaraa turan jedhan illee qabuu isaanii haala kanaan ibsanii jiru. Humna kanaaf loojistikii adda addaa meeshaa waraanaa ta'a, rasaasa ta'uu danda'a, nyaata ta'uu danda'a, uffata ta'uu danda'a. Warra humna kana deeggaran immoo nama 1341 yeroo ammaa kan to'annee galmee isaanii seeran kan qulqullaa'aa jiru ta'uu isaati. Abaa'oo shaneen deeggarsa TPLF'n Oromiyaa keessatti miidhaa qaqqabsiisaa ture jennee ibsaa turre. Humna amma to'annee dhimma isaanii galmee isaanii qulqullaa'aa jiru kana keessa namni 104 miseensota TPLF kan ta'an abaa'oo shanee wajjiniin kan uummata irratti badii raawwatan ta'uu isaanii yeroo ammaa kan to'annaa jala oolanii isaanis kan dhimmi isaanii qulqullaa'aa jiru ta'uusaa ibsuu barbaanna jechuudha. Namoota qabaman keessaa 104 kan ta'an miseensota TPLF yookaan adda bilisa baasaa uummata Tigraay leenjii abaa'oo shaneedhaaf kennaa turanii jechuun dubbatanii jiru Komishinar Jeneraalichi. Humna amma to'annee dhimma isaanii galmee isaanii qulqullaa'aa jiru kana keessa namni 104 miseensota TPLF kan ta'an abaa'oo shanee wajjiniin kan uummata irratti badii raawwatan ta'uu isaanii yeroo ammaa kan to'annaa jala oolanii isaanis kan dhimmi isaanii qulqullaa'aa jiru ta'uusaa ibsuu barbaanna jechuudha. Meeshaalee waraanaaf maallaqnis qabameeraa jedhan. Haleellaa godhameen yoo xiqqaate meeshaawwan waraanaa adda addaa gara 57 rasaasa 681 qabu. Meeshaan waraanaa kun boombiirraa ka'ee amma kilaashititti. Meeshaawwan waraanaa reediyoo qunnamtii fi meeshaawwan ittiin waraana geggeessan kan akka miidhaa manatsirisa jedhamu kan gara 5 humna kanarraa kan qabame ta'uusaa akkasumas humni badii kun badii adda addaa kan ittiin raawwatu maallaqa gara qarshii 677 ol harka humnoota kanaatitti saamicha uummatarraa iddoo tokko tokkotti darbanii saamicha qabeenya mootummaa fi uummataati irratti raawwaturraan kan to'annaa jala oolchine ta'uusaa uummata keenyaaf ibsuu barbaannaa jechuudha. Mootummaan abaa'oo shanee jechuudhaan kan waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii kanneen of waaman dubbii himaan riphee loltoota zoonii lixaa bilisummaa guutaa himata gama mootummaatiin irratti dhiyaatu kana ni haalu. Paartii kana wajjin OPDO TPLF irraa dhalatte. Iltijinnaan immoo OPDO irraa dhalatte. Amma immoo isaanitti dhukaasaa jirra. Gabaabaatti nuti isaanii wajjin diina leenjii irraa fudhachuu, gargaarsa irraa fudhachuu, quunnamtii godhachuu osoo hin taane kallattii hundaan iyyuu ofirraa ittisaa jirra. Waa'ee walabummaa Oromoof Oromiyaatiif qabsoomnaa leenjisaa mataa keenyaa qabna. Siyaasa mataa keenyaa qabna, mul'ata mataa keenyaa qabnarraan ala gargaarsaanis leenjiidhaanis quunnamtiidhaanis wal hin beeknu soba. Leenjiif yoo ta'e guutummaa Oromiyaa keessatti iddoo 10 walitti sa'a 24 ji'a guutuu leenjiirra jiru.